Biqoo duraan dursee baga nagaan dhufte. Baay'ee baga nagaan nu eeddan. Egaa akkuma argaa jirtu manni gara galmaattidha kan seenaa jiru. Mee fiilmii Koodeerraa maal eegdu? Fiilmii Koodeerraa waan baay'een eegaa maaliif fiilmii jaanarii amma ammaatti fiilmii hojjetaman keessaa koomeediidhaan fiilmii yeroo jalqabaadha jedhee yaada. Amma ammaatti afaan Oromootiin kan hojjetaman hin beeku. Isaa kanaaf waaqoofaas garee koofiin waan hin beekuu fi waan ajaa'ibaa nuuf fiduu deeman eegaara. Egaa atillee barreessaa fiilmiidha. Mee akkamii jechuun fiilmiin Koodee kun gara guddina aartii Oromootti dabalamuun isaa faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Faayidaa guddaa qaba. Maaliif hamma ammaatti seenaa fiilmii Oromoo yoo ilaalle wantoota muraasa irratti hundaa'eeti kan inni hojjetamu. Ciminisaaf dadhabinisaas kan inni ilaalamu. Jaanarii yoo kan nama gaddisiisu ta'e fiilmiin suni fiilmii bareedaadha jedhama. Gama biraadhaan immoo chaalenjii biraa yaalaa jiru. Waan ajaa'ibaa fidanii dhufaa jiru. Yeroo dheeraatti fudhatanii akka isaan hojjetan argeera. Isa kanaaf waan addaa qabatanii dhufaa jiru waan yaaduu fi gama biraadhaan akka hawaasi kun ilaalu hin godhadhee yaada. Maaliif amma ammaatti dhugaa dubbachuuf taanaan fiilmiin afaan Oromoodhaan koomeediin hojjetamee hin jiru. Sanaan ala immoo fiilmiin afaan Oromoo waggaa keessatti yoo baay'ate 2, 3, 4, 5 kan hojjetamu coba tokkotti dabalaniiru jechuudha. Isa kanaaf waan gumaacha guddaa qabaatadhee yaada. Fiilmiin afaan Oromoo sadarkaa guddaarra akka ga'uu fi barreessitoonni fiilmii akkasumas illee keessummoonni gahee akkamii baachuu qaba jettee yaadda? Barreessitoonni yeroo duukaa deemuu danda'u isaanirra jira. Fiilmiin afaan Oromoo kan guddatuu fi waan barreessinu beennee barreessuu waraqata irratti xumuru yeroo baay'ee dadhabina mataa keenyaan qabaanna. Isa sanarratti xiyyeeffannoo addaa kennine yoo jenne gama barreessitootaan yeroo duukaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Maaliif waan hawaasi tokko barbaadu yeroo hundumaa koomee dubbachuurraa hawaasa nu ilaaluu didee ispoonsara dhabnee rakkoo adda addaa dubbachuurraa nuunis ga'umsa keenya guddisnee saba kana chaalenjii gochuu danda'utu nurra jira. Gama barreessitootaan inni kun utuu fooyyee waan guddaa ta'a. Gama hawaasaatiin immoo haa toluu isaa badus fiilmiin afaan Oromoo tokko gaafa hojjetamu ilaaluu jajjabeessuu kan isaa gaafa filatu dursa gaafa kan isaatiif kennu hammuma kana inni hojjetus mooraalii yookaan jajjabina argata, kaka'umsa guddaa argata. Hawaasis fiilmii afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee hubannoodhaan nuti hordofee gaarii ta'a. Egaa gaaffisitti baay'isumee walitti qabeeti barreessaa fiilmiitiif akkasumallee uummata fiilmii isaa jajjabeeffatu, aartii isaa jajjabeeffatu walitti qabeeti ergaa tokko dabarsuuf yoon siin jedhe maal jetta? Fiilmiin Koodee fiilmii haaraadha. Ergaan dabarsu Koodee daawwadha. Hamma danda'ametti yeroo jalqabaatiif fiilmii siinaa fi mana sinimaa keessa galchuuf yaalii guddaa godheera. Garuu daawwataa bal'aa argachuu hin dandeenye. Finfinnee keessatti mana sinimaa hundumaarra fiilmiin yeroo jalqabaatiif seenaa Oromoo keessa seene fiilmii fiinnaaf ture. Garuu hawaasi keenya mana sinimaa fiilmiin afaan Oromoo jira jedhee deemuudhaaf hubannoo gahaa hin qabu ture. Inni kunis itti fufee kan mana sinimaa seenu waan ta'eef deemaniitu daawwatanii guddina fiilmii afaan Oromootiif gahee guddaa qabaata. Sanaan ala immoo baay'ee ittiin bohaaruudhaan abdadha. Baay'ee ulfaadhu guddaa. Baay'ee galatoomii.